Ganya kenya kawaga koromada rasa li devia yo ya lamana ya bikayir tamaratu na ganya kenya kawaga koromada ko ni ramat di sanada kabu warasa di barihi fakabultan warasa di dihi fakabultan. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanin jana bikam majirta maratu waragu ya sani safa ya mugu ya gari sani awina atinka wara bi arabati santu wayana fakati wayefanne inshallah kaswatu wayefacha demna ga saganta harabo da mu hiriba gari sani awina hunda khaysanu ga me wara nagaru ga fatit kushuba ga de wan hodati dachana Abdul Aziz Ahmed مدولا ابو اديرو مدولا ابو انا ادفو بغنا غان ديبتو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يسبد دي سنجنا اديرو اساق نما تكارو رافني دبي رام ابو ظبي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اديرو روميو اديرو عادل اكلمت محمد موسى بيفتو بلسما محمد رشيد قابا دولاته خبراته سنبيني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته برهان وزلقا خنورا نفني بريسا كينيا قالي يويا جناني والقطع روبا أكرمت اللي أورميا بيكو نما تكانورا نفني محمد نجولي روخن مراد محمد إيسا أرنو مقايسا مرجل عبدي عبدي قشو علي ناصر خلص نما تكانورا نفني غدا علي موها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوتل كيرو أحمد ناجي إفابي لسوما أديرو بغانا قاد نفتو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد بالي ده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بليسا تهو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رشيد حسين عبدي جبريل أحمد أكرمت اللي نجاشي عمر ليبن عبد الحكيم علي تيرتشا أفان غالانا نفكاتا أكرمت اللي أورمو لاف هندي خيسانو غاوري رفتان أمان غانا مورا مروان جعفري محمد شانكو أو وقت ديما جتي مهدي حسين دايو برو عبدي أحمد أكبر ديرو خير نجا فيا عبدي أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نموني دبلو جاتنا آسف بيتا هاجراتو نمو ديني ناس أكبر ديرو نجا فيا أكبر اللي ججبي شفي أماني أما أنبار علي عبد الله أحمد حسين هذا فيا علي أمان أورمو فاين هند خيسلو خاجران بيست هرجيليج أكبر ديرو فيا نجاك أبدا مراد إيساتي همر تولو بو هند خيسلو جرى بقى لقى نفت سنجان نجاشي عبد الله علي نمن رانفني كيرو واللودا نمن رانفني كيرو هند خيسنو بقى نقا قرش ابو ميديا نفت سنجان نا واقع قومتين جنوب الليسي وان دبنو نوميدكسي هجي تيتجالتو وجي جالت نوجه تشيسي خاتمات ينومي لكسي اما طورا خين نبريش جناني ورا دوغا تركي رسبتي بيكي ولي اكيكي دوغا جي ولي غلي على غلي اللي واقن غلينا اكروت اللي ورا چبوتي بيكي چبو جي ولي اكيكي چبو جي ولي غلي اراغوري ارافل اللي واقن يدو هتاسيسو دوغا نو هدبسو بك دوغا اولتنو اولچو بك دوغا بلتنو ابلچو ewa gaga aras nato keetiin rahmata keetiin carraanu kannite walinu deebisu keetiif maqaan kee ulfaatu galanni kee abaayatu yan alhamdulillah rabbil alamin ega kana gaan olche nagaan abulchu kana gaan bulche nagaan olchu ramo wamma guddon teenya galamas jettu gargaras jettu iro ore ambi jettaka isani hada geetu yan
hundi keessanuu gaa baga nagaa hin dhufne baga nagaa walitti dhufne jenna namni sagantaa keenya ilaa maayyeetti nu hogganu sagalee fi suuraa walitti qindeessee dambalii daan rachiisee sha fi shiishii takka malee qilixii takka malee gurra caloo isa godhu shabboo ali shabboo miidiyaa ammayyaa shabboora akkanumatti illee qopheessaaf qindeessaan xilxala siyaasaa maali mallisaa alis waala keessan obboleessa keessan jaala keessan game hawali tunu na waa firaate jelmaana yaa baga naguddi keenya nagaa walitti dachaanee san hin jenna meeratti wala feera tagama teknikaa shabboorota dhiifannu tabeetee isan keessumachiisuudhaan alaallatti. Sagantaa teenya ta'anarratti dubbii jaarsummaadhaa tan South Africa keessatti deemtuudha isanii jalqabna. I think mariin tun marii Jabuutii irraa xiqqisho waan isii adda godhaa. Mariileen ilaarraa gaggeeffamaa turte marii beektee laf jalaa ture jechuudha. Marii icitiidhaa gaaddisa dho'isaadhaa ture ammaan dura. Amma immoo gaaddisa guyyaanuu beekamee sa'aatiin bikkii qabamee fi more or less bu'uura irratti haasa'umullee taatu irraa himame qaamni lachuutuu dheeyinallee irraa dhageenye dhaquu isaanillee hubannee jira. Yeroo ammaa tana keessatti sa'a 24 leet godhanillee teessuma jalqabanillee arragaa jilli gara mootummaa Itoophiyaallee seenee jira nagaa seenee jira. Jilli mootummaa naannoo Tigraay ammoo gizeedhaanuu seenee jechuudha yeroodhaanuu dhufanii galma South Africaadhaa kan beetii haajaa alaa keessatti walitti qabaman naaf fakkaata akka oduu achi naannoo dhufte san ibsiti. Tuuta beetii ekspertoota kan USA, United Nations akkanumatti illee tuuta European Union, European Union, EUleen waan hirmaatan fakkaatti. African Union keessaa illee warra muuxannoo qabu walitti qaqqabanii tuuta nagaa buusu jechuudha jaarsummaa sanitti namoota dabalatanii jiranii taraa tana Obasanjoo qofaa miti jechuudha. Obasanjoo jidduutti muugee dararee na fakkaata beektee jaarsi umrii isaa 85 nama araarsuu miti bobbeetu galuu isaa rabbi abeeku jechuudha. Egaa beektee yoo harka qabaniiti hoggaa beektee Finfinneen dhaqajee Fiinlaandi dhaquun isaanii mala jechuudha. Umri sarra waan nama umriidhaan ture ta'e Finfinnee fi Fiinlaandii adda beeku isaa rabbi haa beeku taraa tana ammoo gaa Uhuru Kenyaattaa dabalatee nama mallee bilchaataa dubartii South Africa tokko ekspoortonni adda addaallee gaa irratti hirmaataa jiran. Yeroo tana cidha ajaa'ibaati jechuudha. Seriously taammaan dura ta Seychelles fi ta Jabuutii fi ta iddoo adda addaatti himatamte ta naannoo Anfaritti illee walitti dhufanii Saadiqaan fi Biraanuu Juulaadhaa wajjin haasa'uun hundaa ol ta'arraa ture ammoo gaa waan karaa qabatte fakkaatti. Walumannaayyuu gaa nageeni buuftiin buusu akka of dandeetti haa ta'u amma waltajjiitu waltajjii beektee serious ta'uusi waltajjiintu waltajjii beektee wanni guddaan addunyaan irraa eeggatu ta'uun ifa gala. Yeroo ammaa tana keessatti Ameerikaa waan kana milkeessuudhaaf South Africaatti bilbiltee akkanumatti illee warra beektee Keeniyaatti illee pirezidaantii Keeniyaatti illee bilbiltee gaa dubbii tana jabeessiteeti dubbattee jirti. Ameerikaan taphni guddaan deemaa jiru fadhiin Ameerikaa kana keessatti maal hoggaa inni Ameerikaa fi keessaa European Union wanni isaan fadhan Eritiriyaa as keessaa baasanii qaamni lamaan kun abbaa fi ilma kana araarsanii akka dursanitti akka waliin hojjetan godhu. Yoo paartii tokko keessatti illee deebi'anii fi ihaadii kalee isaa sanillee uumuu baatan ammoo abbaatinaa liigii akka uuman barbaadan jechuudha. Walii gallamoo akkam yaran ihaadii deebisuulleen beektee amma qaalachi qottoodhaan facaasee jechuudha akka walitti hin deebinetti abiyyiin. Kanaafuu ihaadii illee deebisuu dadhaban abbaatinaa liigii ammoo uumuu feetii jechuudha Ameerikaan. Jarri tokkuma barjaaran. Isanumaatu irraa rakkata malee jarri tokkuma. Ammoo namni katana baxabbatu jiru jaasa mulaqlaqa kanaa jechuudha. Afaan qabriidhaa taa'u jiru kana. Ha qabriin ofirraa rabbi kadhatte jechuudha yaa biratti fidini Isaayyaas Afoorqeedha. Walii gallaayyuu jaarsa beektee qabriin irraa maganfattu kana. Isaa jechuudha namni beektee waa baxabbataa jiru. Kanaafuu Ameerikaan abbaatinaa liigii uumuudhaaf almost baajetaanis haa ta'u dipiloomaasiin haa ta'u
waan daanuu qophii ammoo gaa wanta nagal magahachuudhaaf wayyaaneen beete abbummaa siisan fudhattee jirti jechuudha. Ilma kiyyaniin araarfadhaa rakkoon qabduu amala toltee raazee taatee dheexee jirti jechuudha. Adde TPLFin walii galaa wanti gamnaa bara wanti gamnaa jechuudha. Adde TPLFin raazee taatee dheexee Amerikaan beetee agartee jechuudha ammoo namni ammaan doo murteeffachuu hin dandeenye ammoo tuuta mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uu South Africa dhaqee jechuudha. Almost wanti Tigreen taraa tana qabatte waan abiyyiidhaaf advantage kan nuufiti. Miilarraa riitaa oggaa yaaniin TPLF ni inni kaani ilma kiyyaa rakkoo qaba. Maarreen ko nyaatani ni hin godhaafi mootummaa ifin jechuu ni dhiifta dhiisee ifin ijoomma boodan maali duwwaat ani khilliliidha abiyyiinoo xaqlaa ministeeriidha mootummaa federaalaa fudhanne siyaasaa raaziyaa taphachuu jirti jechuu kiyyaa eenyu wayyaaneen gaa boru naashidummaatitti ni deebiti mun deebitu waan waliin arku teenyu yeroo ammaa tana keessatti ammoo wahuma abiyyiin himatu hin qabu jechuudha basically gaa gama beetee mootummaa Itoophiyaatiin yoo fudhanne already gaafii beetee waan kana diidullee fidanii dhufanii jiran wanni isaan jaammaali lolli kun xumuratti achi deemaa jira kanaafuu jaarsana xorataa ni baatamuun baatudha guutumattuu TPLFin xorataa haa baatu nagaan akka jiraatanii hayyamaa fi qawwee hiikkatanii naannoo Tigraay immoo mootummaa biraatiin kaayaa fi hungaa karoora beetee abiyyiidhaati tun bakka tana ugaa fudhanne dachii fi samii adda fagoo jiranii jechuudha. Mootummaan TPLF almost waan Amerikaan jettu san durum liqimsitee itti qophooftee fudhachuudhaaf qophii yoo Eertiraa irraa baatu taate. Abiyyiin ammoo wanni inni barbaadu jiru jara naammaachaan isanoo jaasoo nan barbaachisuudha. Hungaa ejjennoo Ameerikaatii fi ejjennoo Awurooppaan Yuuniyeenii faallaa. Akka fakkaatutti akka shabboo miidiyaatti wanni nuti beetee achi gwalaallu diplomatically already waan wayyaaneen teessuma kanarra mootuu nuuf fakkaata. Because qabxiin isaan qabatanii dhaqantuni already qabxii alignmentii uumtee jirti warra Westii wajjin. Excuse takka illee ittiin qabu jechuudha. Ifa maarree jinni kana hundaa'u dhiistee jechuudha yamma isin. Isin bu'uura kaleessaa baali constitution keenya san irratti gaafiin teenya hunda achi keessatti deebisaa harkattudha. Walqaati illee dabalatee. Gaa hegga mangistii kana fadhuu jechuun danda'u hegga mangistii isaatutti biyya bulchuu jira akkam. So gaa kitaaba beetee ootarriisii wayyaaneedha. Kan ammoo harkaa qabu khulafaan kitaaba sanii pipiidha. Kitaaba wayyaanee sanii gaa dubbiin akka hiikkattu feeti wayyaaneen. Kuni gaa abiyyi akka koonnaa hamtuu kaayaa jechuudha. Faallaa dudduqeedhaatii fi faallaa eenyuti isa dhaaba faallaa beetee shaabiyaadha. Dhiiroon hordoftanii faallaan abdiin ammoo gaa wanni abiyyiin amma dubbii tana jalaa baafachuudhaaf qubaarri guddaan shaabiyaa fi inni taphachaa jiru abiyyiin wanni fir'oonaan jechuun jiru anachi dhaquun kiyya dirqamaadha. Addunyaan beetee hokkee na qabdee jirti I have to go. Achi dhaqee waan beetee dubbii waan gaafachuu qabu ittiin dubbadhaan akka qawwee hiikkatanis waan ajandaa kiyyaniin garsiifadhaan hin falbadhaa. Ammoo achi dhaquun kiyya dirqamaadha. Silaa akka fir'oonatti shaarukaanoo achi dhaquun qabu. Amma gaa fir'oonni ruucarra jira jechuudha. Odoo jarri lamaan kun waliin galle inni maqaletti galuu barbaada. Kanaaf gaa ilmi namaa lafarraa dhumu jira jechuudha. Walii gallaayyuu gaa sa'aa 24 sababni itti dillee ta'ee abra la'alaam maal jaa karaa isti karaa beetee istiidhaatiin magaalaa sanama maqaa abaala waan akkanaa karaa anfara kanaan beetee waraana tokko naqanii turan. Waraanni sanamma lafti irra gabaabduudhaa sanii jechuudha. Allamaa xarraa illee santu irra gabaabdu. Karaa beetee soqoxaatiin achillee irra wayyaa ammoo lafti gabaabduu maqaleetti seenuu danda'an almost distaansiyoon dogoggoruu baada distaansuma Adaamaatii fi Finfinneedha. Abaalaa kana. Hordofaa jettan jiran. Abaalaa kana dhufanii ammoo gaa dha'uu jiran. Wanti tun tabba boodaraan isan garsiisa. Karaan kun tabba gaara. Abaalaan kun ammoo abaalarraa ilaa haga beetee karaa
almost asab irraa ka'uu danda'a. Distaansiin isallee loojistiikaaf fagoodhaa gammoojjii hamtuu keessa waraanni kun dhufe gaa wannummaan na dhibe keessaa maaliif guyyaan itti godhamee taraa ajaa'iba qabdee jechuudha. Waan Jabuutiidhaa dhufanii tuuba ta'anii adda ka'anii kutanii jechuudha. Because negotiation irratti could be one duration isaa beekadhu teessee hojjaa sootee sa'a takka sa'a lama sa'a sadii waggaa kaan isaayyee sittiin deebi'afaa jetteeni tabalaalashii ta'uu dandeessaa jechuudha. Walii galaayu haga tokko haasawanii hayyee hanqanagaa mootummaa teenyaan gaafadhaati ja'anii achi deemuu danda'a. Taraa ammoo lookdaawuniidha jechuudha. Akka nama koronaan qabetti waajjira haajaa alaa South Africa keessatti sanuu minibaas gugurraacha keessa fe'anii deemanii jechuudha. Wokaa kan reefaan deeman tokko nagarre. Hoggaa namni Itoophiyaa keessatti deeman tokko jaabar gurraacha san keessa guurtee jechuudha. Ameerikaan guurtee Hawayaana tokkos gurraacha sanis gurraachuma kan waan minibaas tokkoon makiinaa poolisii abbaa takka duuba deema boodeessanii garsiisaa jechuudha. Ol darbanii hulaatti cufan. So taraa tana Finfinneettiin deebi'ee mari'adhalleen waan dalagnootti fakkaatu jechuudha. Guyyaas lafa kaan ilaa baatii tana soddomitti ilaa alada dhufuun na fakkaata. Ilaa alada dhufutti haasawuu qaban. Amma gaa rakkoon guddoon Ameerikaan fir'oona beekuu qabdii jechuudha. Fir'oonni waan qabu beete haafa Eritreaatii fi haafa Itoophiyaatu fixee nama miliyoon 20 odoon deefitee har'a maqala isheen ni fadha jechuudha jummata kana dura. Ilaa jummata saftii seenee achi keessa daansii godhuu ni barbaada jechuudha. Soowwata kaafillee taatu achi keessa dhaabate he doesn't care. Maqalee tana seenee jarri ala beesan akkasumatti akka haafu barbaada. Inni beekallu wooma TPLF baanan ilma isaa Aaqii kana beetee bikkatti godhuu barbaada jechuudha. Aqil walideeni jee ka abaare kana amata 30 abaaru jira warreen atis amad diidam beete biyyatti si haama naasi leenjisee bar naatu asiin si gee bar sirratti lafee bar aboo dhabama si haa godhu amata meeqa abaaru jira jechuudha. Wayyaanee wajjin Shaabiyaan araara diddee jirti namichi hijaa hamtu garatti qabatee jaarsi fir'oonni jechuudha. Walii galaayu gaa Ameerikaa yoo dandeesse akka inni tapha kana bocolle beete waan qabduun irraa dhookuu dandeessiidha gaafin guddoon. Wayyaaneen limitation harka isaanii qaba gootummaan irraan irranne inni lolatan ummanni lolata. Because wadi beete ummanni Shaabiyaadhaaf goggodhachuudhaaf qophii miti. Aboogaa hidhannoo gahaa harka isaanii jirti yeroo garii beekadhu yeroo nama kuffisaa bara. Yeroo garii yeroo nama kaasaa jechuudha. Gaafa abbootiin teenya calii calanqotti walitti dhufan san gootummaadhaan miilii kigattaanii miti. Ammoo guyyaa kuffisee abbootii teenya san akaakoolee keenya san hidhannoon harka isaanii jirtuu fi tan harka jaraa jirtu waliin madaaltu so yeroo garii guyyaa si kuffisaa jechuudha. Leenjisoo Diigaadhaa amata 78 miilii koo jilloole gootummaadhaan miilii kigattee miti. Ariheetu lubbuu rabbi baasee intalesaatu yashimabeetu maal jaanii boojii jalaa fudhatee jechuudha. So guyyaan nama kuffisa jechuudha. Gaafa san Oromoo guyyaa kuffise time gizee kana Amaarri beekaa jechuudha. Amma gaa yeroon tun oggaa kana laallu yeroon tun is against them. Maaliif gaafa carraa qabaachaa turan san itti fayyadamin. Gaafa san uf tuulanii namni tokkollee hanjama isaaniitu udduudoo deebi'ee alaalaa jechuudha. Seenaa keessatti warra akkami isaanii hima warra tapha daqiiqaa 90 keessatti goolii wayyaa galchee already beetee dhiichisu jiru jechuudha. Gaa goolii tun hundinuu odoo isaan dhiichisanitti seente jechuudha. Hoggaa maajiirratti gaa taphni dhumu hawwatee nama mo'ame jaansaniitu mo'ee jechuudha. Seenaa fokkottu akkasii TPLF hin galmeessuun isaanii ni mala. They are leading very well. Albaasan bilisoomsan ammoo injifannoo isaanii sanii taphni hin dhumneetu isaanii galiin na fakkaata. Too early celebration isaniif. Garaana alma jala jettan mokkam walii yaa jirra mokkam so tanaa jechuudha. Meegaa taraa tana lookdaawunii odoo beetee mariirra amma lookdaawun odoo jennee irra bareeddu jechuudha. Mallatteessee ol galchee jechuudha. Wanni irraa addunyaan malatti qophaa'aniiti Shaarukaan bikkatan akka diraamaa dalaguu hin dandeenyetti itti ol darban.
سلانمي وان كان بيتي أكا delegation خلال رأولين ومنافين توتا موري مرتسو برلمانيس بيخي موتومبا توباتيس نمخن نتيجوي نمن سلا وان كان هوغنو كابو انو دمقا مكونن حسن بوروداتي ولي الله يو ايوا خبر رب ما نبت النسي تشوي دمقا ها مكونن حسن بورودا إني مو بيته غلغلا ربي خدچا بوله جان يا رب تشنن گيسي مقا ماندرا سودان اثيوبيا دانغا غرغرتي رانجاني انا تو يا الله ذات سدي بالله تبارك الله سبحانه وتعالى بجنب يحلو مجن بدانيوچ مجن بشيخ حسين مجن ور بيته اوليوتا ور ولو سلون ديامي مجن بيحلو مجن فتاري اتسدي خسمهاو لاس منيتي خيستي بكسا طرونا يعني سو انو طروناتي ولو جيس مقانا ركابدي إيسا إرغاني يتخوي تمزغن طرونا إرغان بكساتي قادمك مقرني ديبون it's something without information إران قبنه لما فا قيالين قا كنا ميفي يتخوي at least تيسوم أراح نرتي ونما إرتي والفتو تعنيفو أمريكا ونما جتشو تيسومالي وان بي أركاينني إفا تليفون إنترنتي بانكي قمدي جني تنود نرادابا يتي ماشين والقاي تباري نرادابا قوي كدو ماري سايس نرادابا لولاني داب شابيان تو كما قلين سيني غوتا مونغوتري غبابدت وني ويا الراهنا ولات ولي چوفتني لوك داوني كوفيد 19 خنتي چوفنيتي إراول مريچو تان يو أمو مرين توني إلا على دا غفمتي لولي تفوفوتاتي غا outcoming إسا ويانين تيسوما negotiation رموتي لولا موهم لساني possible نمينو لاتشو أكتو إسان كي سانجرو رتشوي أبيين غرا شابيات بيتي لفرت لولا بيتي ملكاو ملا أمو دو ورابا consequences نيك أبدي بكال تيسومتي الراهن لوك داوني خلا هقوا مخينا قراتي خيسا غانو ساقلوك أبدي يتشوي الرا أكو غافا جبوتي سنبيتي شوديني برادي مندندو اتقو بوتي أمريكان أوليتي يرتي South African أو African Union دان UN جبكا هنداو ميشا جلس سيفتيتي أو دربيتي يرتي جرا سيغالي خلافو وان تقول أسبون دركم eenyu rawa arkatani it's just wanni wayyanis compromise golu qabdu jira bilisumma referendum ani biyafdande tana hunda khaysa baate qamadi dikhananif ifa marre kunis negotiation bodani taha opsidan dufa yachuhi abiyidanis motumma sani fudadu gehe jara haramo hundan desu ni muhas samute khaysa haqiti shabiya basidada wali galla wakam so namni diplomatically pressure hama jala jiru amma abiyi da male wayane beyte yabasabasa zinaba iframisani nutkhufni lafagenya ulqaban gabasati je ya bakharware da so already they had the best days yachuhi amma beyte is about survival negotiation khun wayane is about survival abiyi da famo about dominance dibbarra dibbatti biyatti tana angoti jala buluk abdida tabiyida hikkachu qabdadida seenata u qabdadida ka isafa seenata yetti wala jaran mega be malti asbahu taaniga walinu arkutenya wan be ga media len adada gabasani takafila masan dageysifne tintal khenya khatanu tidabarra akagar takaratiga American taratana abdi gudda rakhayete wala tesu amma hanarati abdi gudda khayse tuqi abdi gudda khayse ga isalis khadu abagoda be rabbi beyte dakhadurata tuluti shabiyan dubila quf dema fir'auna khana beyte I don't know fir'auna khana beyte rabbi galana tagolo tuqi wani ummata tigray aka galana beyte musa badabre musa daye dabre bokam مجيزان تناولينا في بحر بكلمة تقوات دجته سلاخا غافة بيته ربي نقولين ودو فرعونة تيانجو مثلا شهادة قبضنا شخير أمتي برما نمتشا كسيت أريوجو بحر يقوات دبيه في
dhukkee daasi bulgola achi booni arkamu akkam mujizaan tana waliin hafte Musa ashhadu an la ilaha illallah Musa rasulullah jeti dubbii firraa fixa jechuudha Fir'oonni rabbi itti cufe mookam hee aboo hootaa iseen inje aboo bishaan banamee fi qaallicha jenna walaaf Musaa fi khabajaatiyyaaf baname hootaa seena akkasii seenee khaatimaaf balleessee jechuudha amma shaabiyaan Rabbin beetee of tuulummaa akka Fir'oonaa san qabamu Fir'oonni gaaseenisa isaa amma kana Rabbiin haalagsan isaa haa godhu jechuudha Rabbi haa kharraquun bu'aamin jaa Fir'oona Rabbiin beetee Tigraay keessa Rabbiin haa kharraqu nagee harkatti jechuudha Jabuutiin Soomaaliyaan Suudaan nutis nagee harkannaan tunuuta ajaa'ibaati jechuudha Rabbiin gaafa san beetee Fir'oona kharraqe yoo arra Fir'oona akka Musaa sanitti da'asin dhukkee kaasaa bishaan kana keessa ba'e gaa dubbiin jijjiiramte jechuudha meebii diliitee nyaatu hamtu walii galla egaa shaabeel achitti moohu jechuun we are the next tana irraa kaa wata kana shakkina beetee Tigree dhumattee teenyaatu as deemaadha ammoo ummanni Tigraay harka kannataan jennu TPLF irra kaa'anne ummanni Tigraay mirga isaatiif lafa isaa gubbatti mirga qaba dhugaa isaa san gubbatti Rabbi sana anassaru beetee Fir'oona طغى فرعون قوفي بطراني فرنتلي اچ دغ خنله ربنا اچتي بيته اكو موسى ربين باسي فرعون غرقت يسلي اچتي بيته خدي مربي هاغدو يده چوي اي دعاء سرو ات غدا ربين بيته فرعون اچتي ربي هدي دمسو چوي مالي فتان دي منامچون غتي غدانو خفلچيس ولغت غجيت لفهدو خيستي ديغ خينياني حركه ديقاتي چوي فرعون جماعة أمة تجرا قفا في خبوجر يمكن نوره جتة كلافة مت الرقفة مت نمن خليسة وياني نجوبتي مودي أمة ديدة متربى نبوتشي سنة متشخنا نمن الراس بيته خدتدو داف دودوك بي دورت مودي أمة تباف مودو دافتاو أورميا ديجو داف كرورا كاب إساء توي ونيني نخرر فتلافتو متي خلافوغا akkuma inni karoorfate sanitti waaqayyoolleen gaa isaaf karoora ni qaba jenna karoora waaqaatu irra caalaa jedha akka jagaa quraana keessatti baayibila keessattis inna allah khayrun maakirin iju egaa tarabbiitu irra caalaa jechuudha waaqayyoon akkuma Muusaa baasee Fir'oona nyaachise sanitti gaa rabbiin ummata miidhame kana baasee achitti Fir'oona harraqu jenna itti dhiyaadhame hoggaa Ameerikaan beetee أبينا قتل جاتو جتين ودا ساوث أفريقيا أقتل أركيسا جزء ودا ساوث أفريقيا بلاتا نجيبتو يعني نبينا ديمي سيجي اتفوف يلا أمريكان قابينا يلا ياتو جرتي قا وان أسبوهني لالا ميقا أودو قباسا ساوث أفريقيا دا ماتو ديما ميديان تايم واني قباسا دا جيفن ታማኝ ወቅታዊና ፈጣን መረጃዎችን ለመከታተል ቻናላችንን ታይም ሚዲያ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነትና በምዕራባውያን ታዛቢነት በትላንትናው ዕለት ሊጀመር እቅድ ተይዞለት የነበረው የሰላም ድርድር በትላንትናው ዕለት የብልጽግና መንግስት ተወካዮች በሰዓታቸው አለመገኘታቸውን ተከትሎ የድርድሩ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት ከደቂቃዎች በፊት ተጀምሯል። South Africa is hosting peace talks to end the conflict in the Tigray region. And in this regard, President Ramaphosa has honored that the government of the Republic of South Africa has been requested to host the African Union-led peace talks between the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and Tigray. The peace talks, which have been convened to find a peaceful and sustainable solution to the devastating conflict in the Tigray region, started today, the 25th of October, and will end on the 30th of October. As a country committed to the African Union's objectives of silencing the guns, South Africa is ready to serve as a host and provide assistance to the peace talks. President Ramaphosa readily agreed when he received the African Union's request for South Africa to host the peace talks. Such talks are in line with South Africa's foreign policy objectives
of a secure and conflict-free continent. The talks will be facilitated by former President Olusegun Obasanjo of the Federal Republic of Nigeria, who will be supported by former President Uhuru Kenyatta of the Republic of Kenya, President Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka of the Republic of South Africa. South Africa wishes the facilitation team well and hopes the talks will proceed constructively and result in a successful outcome that leads to lasting peace for all the people of our dear sister country, Ethiopia. ይህ በሳውዝ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የተጀመረው የሁለቱም መንግስታት የሰላም ድርድር በድርድሩ 3 አበይት ነጥቦች በዋናነት እንደሚቀርቡና መፍትሄ እንዲሰጥባቸው ቀዳሚ ናቸው ተብለዋል። እነዚህ 3 ነጥቦች ደግሞ አንደኛ ሁለቱም ወገኖች ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነት እንዲያቆሙ፣ ሁለተኛ የሰብአዊ እርዳታ ካለምንም እንቅፋትና ምክንያት ወደ ትግራይ በአስቸኳይ እንዲገባ፣ ሶስተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ጋብዞ ያስገባውን የኤርትራ ሰራዊት በፍጥነት ኢትዮጵያን ለቆ እንዲወጣ ማድረግ አለበት የሚሉ ናቸው። haye dubbintana so wari ma ka South Africa da press conference ama ibsa inni kan nagubati kan sponsor godete su khana gamta Afrikati amo tayan ama ga Disney South Africa da South Africa wani sinjatu khayom bete gamta Africa da kayo teenyaa hojjetakumaadha. Nutis akka foreign policy keenyatti African conflict ala ma yaa'ii ala lola ala hokkora ala biyya kontinentii amma ardii tasgabbii fi nagaa qabdu akka taatu barbaannaadha. Kanaafuu nageenyi Itoophiyaadha interestii keenyaadha jechuu jirti South Africaani. Kanallee milkeessuudhaaf gaa tuuta beeytee haala kana tajaajilan facilitatoronni tajaajiltoota uumne jiraaf tuuta kanineef jiraadha. Tuuta waan kana haalaan jeessuuf minibaasii abbaa lama kanineef jiraadha. Minibaasii gurraatti ta lockdownidha. Wani Israa'eenyaa fakkaatanii jechuun suuraa sammee boodarraa isa agarsiisa. Adoodoo anaatu akka malee hubate taatus hin beeku. Minibaasiin beektee jilli lamaanitti deemu. Cufaadha jechuun eenyu fi eenyuun hin jirtu. Dhiironni hiite jechuun Ameerikaan achitti jira. Israa'eenyaa fakkaatan. Makiinaa Israa'eenyaadhaatiin baasa Israa'eenyaadhaatiin geessanii jechuun ol darbanii wal dura kaan. Waa sadii bu'uura haasoo marii isaanii keessatti waa sadii dura haasoo qaban. Wanni baankiidhaan jirtu, wanni beektee taankii kadhuudhaan jirtu, waa sadii. Tokko lola dhaabuu ammumaa. So garraa tanuma waliin jira jechuudha. Ajandaan duraa waa'ee lola dhaabuudhaati. Lola kana akkamitti dhaabnaa, eessa dhaabnaa, wannummaa irratti wal caqaacaqanuu takkatan. Qaamni lolaan dhaabuu jiru maal justify godhataan beeku jechuudha. Fakkeenyaaf yoo beektee addunyaa jidduu teessee wayyaaneen amma ifaan deebi'u lolaan dhaabu gaate kaates ani ifaan deebisuu lolaniin ati lolaa sugaa lolaan dhaabu ittaka. Eega ati ifaa malee didde ani ifaa si deebisu lolas deebina. Amma maal taati garii lachuutu gaa riizina kaayanii jechuudha lolaaf. Wayyaaneen ifaan yoo naan deebine yoo maarreen naan deebine Itoophiyaan isaan hin deebisuudha haga waliigallu kunigaa atakaaroo bareedduudha jechuudha lolas deebi'uudhaaf. Yoo raazee taate jechuudha wayyaaneen. Yoo raazee taate gaa Itoophiyaan rakkoo keessa seente. Ifaa giddeellam asfallegummaa. ባንክስ ኧረ ግድ የለም እንዴ አንተ ጋር ይቀመጥልን ብሩ ችግር የለም እንዴ ኢትዮጵያ አይደለንም እንዴ ቀስ ብለህ ትሰጠናለህ ድብቅ የሰኒ ገላ ዮጋ ቤቴ ነመ ገራ ጉደቱ ቆሪ ድራ ካኒ ፊ ነመ ድቢ ጉደቱ ድቢ ዲሰኒ ፊታቴ ዮ ወያኔ ሙዲ خنان ደይጤቱማ ዋሁንዳው ግድ የለም ሱተት ጎረናው የተ ኢትዮጵያን ካከብቲ ሎለት ዴቢያ ኢሳፍ ዲ የቾይ በርላል ጋፊ ሲ ጉርጉዱ አማ ድራ ኸሳ shanan keessa takka qofa fudhatteemma. Inumaatu torba boodara shanii deebiftee shanan keessa takka qofa fudhatte. Uummanni beelee jira qamadiin haa dhuftuufi. Hin dhuftuu qamadiin dhufte lolaan seenaa kaa dubbii gawwaa taati jechuudha. Dubbiin keessanii gara already outcome teessuma kanaa beekuu ni dandeenyaadha. Wanni wayyaaneen olaantummaadhaan moohuu teessuu fi raaziya taatee dhiyaatteedha.
Isaan amma ibidduma maqalee kana nutti seenaa kana godhu deeman jechuudha. Because haga wayyaawanitti haga naashidummaa deebi'uudhaaf naashidummaan amma nun baaftuu beekanii jiran. Ibiddaatti deemaa jira. Kanaafuu gaa ibidda sana ifirraa dhaamsu feeti. Teessumti guyyaa duraa tuma lola dhaabuudhaati. Lola dhaabuudhaaf yoo haldureelee wayyaanee halduree dhiifte raaziya taate jaartii beektee gaarii taate akkam gootee tumte jechuudha jaartii nagaa. Intal millee irraa dhiqeessi jedhe. Kottu. Abbaa Mahammad, abbaa Ibsaa kiyyaa, abbaa Baloo kiyyaa yoo miila sirraa dheete. Mee nyaanni hin jiru nyaata siif fidde. Mee dhangaa fidi dhangaa sitti fidde. Hin rafnoo ittillee si hafte. Mee akkam gootee tumtaa jechuudha jaartii tana. Dubbiitti eessanii galaa. Amma Abiyyiin barbaadu jira mallee. Sababa itti wayyaanee wajjin lola kana maqalee itti seenu barbaadu jira. Ammoo TPLF raazee taateeti. Sababa san hundaa dhookku jirti jechuudha. Wuhuma takka qabatte qamadii. Qamadiin gaabee kalluu waan gargaarsa addunyaati. Tun waan shaabiidhaati malee waan TPLF miti. Sogaa marii South Africa keessatti deemu jirturra karaa tarsimootiin olaantummaa wayyaaneedhaan arkufteenya. Maaliif Abiyyiin lola kana xumuruudhaatu isa baasaa jechuudha. Inni wanni inni fedhu lola kana xumuru. Addunyaan ammoo akka xumuru hayyamtuuf. Eeltirallee kanuma feeti, dudduuqallee kanuma feeti. Rakkoo yoo inni lola waan sadeen kana keessaa takkaa yoo fudhate lolli itti banamamma. Yoo lola sanuu ni dhaaba jee ammas tasadaffaadha maal jedhanii hatattamaan eelitira Itoophiyaa keessaa bahuu qabdi. Akkasuma jennee hatattamaan mootummaa olaanaa ta'afeertee Itoophiyaa keessa fiddee uummata Itoophiyaa irratti uummata Tigraayiraan lola banaa jirtu eelitiriyaan bahuu qabdi jechuudha statementii jabduudha jechuudha. Akkuma ajandaatti akkasi kaa'anii jechuudha. Warri Ameerikaatiif konkonis. Walii galama akkam gaa Shaarukaanii lolli lafaa kun ta'ee fi lolli immoo beektee miiza gubbaa kun jarri beektee miila irraa dhiinaa fi sababa irra barbaadee dhabee jechuudha. Gaafa Jabuutii sana immoo waa hedduudha. Ilaa ammaa wayyaaneen jala galtee jechuudha. Gaafsa kaa isaanis humna qaban jechuudha. Yeroo garii beekadhu xuncaadhaan yaaduun khasaaraa siif fiddeedha. Wayyaaneen haga ammaa xuncaadhaan yaaddeen naashidaa mattalaa turte jechuudha. Amma dubbiin galtee fiiti nurraa dhiisaa yaadama tan hundaa'u nurraa dhiisaa. Waa hunda dhiisanii warama. Abiyyiin gaa lolatti akkamitti maal himachuu danda'a jechuudha. Eeltiraaf irraa baasaa akkam godhee baasaa jechuudha. Dubbiin guddoonuu akkana. Dubbiin umma deemtee eelitiriyaa fi dudduuqalleen hayyee gommaan tanaffasee ammoo eeltira shaabiyaatii fi OPDOdhaatis waan waliinuu arkuu teenyu shaabiyaatii fi PPdha waan waliinuu arkuu teenyu ammoo Abiyyiin guyyaa 5 qabaa jechuudha. Tokko irraa kunoo keessaa bahee guyyaa 4 hafeef. Guyyaa 4 kanatti Fir'oonni maqalee seene Rabbi isa baasee jechuudha. At least gaa addunyaa wajjin wal lola malee wayyaanee dhabee North Korea ta'ulaanti cufamtee jechuudha. Yoo sanuu gaa faranjiin irra kaa'annee feete wayyaaneedhaan beektee awwaalaniitoo wajjin sabri imaan uummata Tigraay sana yaa halu jaanii business as usual itti fufuun isaanii mala ilaa alada qabaniif kuni 91 no yaadachiisa bolenki wayyaanee amboo dhufte guyyaan sadiyaafee Finfinnee seenuudhaaf Ashagru Yiglaxuu Dr. Ashagru Yiglaxuudhaatii fi Tasfaayee Dinqaadhaan London jiran lockdown irra turan akka corona sanitti taanii wajji haasoon Ameerikaan duubaan haala ajjeesitee wayyaanee wal nayitee Tasfaayee Dinqaatii fi Ashagru Yiglaxuudhaatiin amaachi marii turin barbaachistu. እንዴት አያስፈልግም? እኛ እኮ የኢትዮጵያ መንግስት ልንደራደር አይደለም እንደዚህ መጣ ነው። አያስፈልግም. It's okay. It's all right. Thank you very much for you coming here. አስጡፉ ከሰሪፍ ገለቶማ ዶክተር አሻግሬ ይግለጡና አከርወትለ ሚኒስተር ጠቅላይ ሚኒስተር ተስፋዬ ዲንቃዳ ኡልፋዳ ቪዛ ይበርባደ ሰሪፍ ከነን እንዴ የምን ቪዛ ለመታወራ እንዴ እኚህ ሰዎች አበዱ እንዴ ለምንድን ነው ቪዛ የሚያስፈልገን ቢከቲ ዴቢት አንጁ ትቦ ሞቱማን ወያኔ ማን ሴንቴ ገቡ እንዴ
هالو ايجو جلا خاصة يتوي خد 91 يو مقالة دوبا سينن تورني تجرو خا بيتي تصفيدين كابرة دكاني يتوي فيها ما يتني دكتور أشاغري غلطونا أشاغري غلطونا أمريكا فرتة دلقا بريد دو خلنتي في أمد ديدا ميتورب مستري ترى قد باتين دبتين جانيني أما به دبتين ترى دراتيف يونيفرسيتي خيسة أمو بروفيسور غوتيني إيكونوميستي برسيسا يتوي أكاسي كرني بجري وسيدوبا وافتريتي أتيس دلقا سيخنني جراتشو في تبوكم سيجان ميديا ميكا دكتور شاغري غلطو يامني بكتر أكنيمني لو كنيتو أدبوش يعني نامو سانغا أمت دي أمني نياتي إيغا دبيت نبتبودا أمت دي دمي تربو بودا ترى دراتي في قبه دبتي دكتور شاغري غلطو دا وان بيتي لندني تاتي أديرون لنچو تادا إلاما بنو همان جوبر إساس أكاكو دم قدني يتشوية يعني إساسي أكاكو دم قدني إلا رمي نما ستي مغرطة يتشوي ولي قلتي غافساني أكامي وراني كامبت تغلي أكامي تيهيكتي أكامي تسانو تأياران فيزا دام بيارات ديماني ديمان يادا وريوان دلغا إلا را كونسلتنسي نياتاني يتشوي يو إني راما لغا نياتان ديمانا قونا الررما من دا كفلما في يتشوي لينچو رتاس ميدا كفل مترف نوروي تاي كونسلتنسي واي ايست افريكا رتي قوي كچيس رتي ابا غدني يچوي اناليست اما تو غورسا دا چوي غورسا ابي دا جاني اچ گيسني ديما نغوتي فيني ميدا ساني منياتن ولي غلايو جري بيتي هكا ديرا قبا چو برباديتي يرو اما تنا خيستي يو اسان دوبا مقالين سينم تونيان ديسو مندن ديسو غا فتانا غدون تفرعوناتان فتانا غدون تر إرمات الرحم تودا يو ويانين البافتين أسيت رازيتاتي أبي يوجين يو أمو بيتي فرعونو جن ناشداتاتي فرعون إيغاسي أريت خرقتين أبي بيتي أبايي چوبي وانا فوفي چوي أبايي درومكو إسانتو نبرسيسيمي نوتي تكاوي إنمتو شيطان سري ولي ندريمي قادوبين خرا الديبتي يچوي سو أما في إلى على دخلتي مبيغا سينو مانو ججرمو نمالا غرو غرا دبلوماسي داتيس لولا جباتو غيفم جو ساوث أفريقيا رتي لفرتيس لولا جباتو تقرا خيسا غيفا باجرا غا لمانو أكا نوس إسانيس فيدو ورب مويد أمين فيدو رب الواقون جن أمو فرعون ربي آخرقون دواء شابو ميدياتي تليان دامي Perhaps millions on the brink of famine. VOA's Paul Ndiho has more. Negotiations between an Ethiopian delegation and Tigray representatives are underway in South Africa Tuesday and are expected to end on Sunday, according to a spokesperson for the South African President Cyril Ramaphosa. The talks came after the Ethiopian military and their allies, which include troops from neighboring Eritrea, captured several large towns in Tigray in the past week. Hassan Kineji, the director of Horn International Institute for Strategic Studies, says there must be a commitment to a long-term solution, and the process needs to be as inclusive as possible. It is important in part because the mediators have managed to get both parties to a negotiating table. To the extent that they've been able to get that agreement is important, and it's likely then that we may perhaps see a ceasefire in the coming days. The situation appeared to put Ethiopian government in a stronger position than its Tigray rival going into the talks. The process needs to be as inclusive as possible to prevent the specter of spoilers actually destroying the entire process. Because previous attempts, not just in Ethiopia, but of similar processes, one thing that the foreigners left out is they've not been as inclusive, and therefore that ended up actually invalidating whatever agreement that may have been arrived at. However, Tunis already one refugees and if Sanmara Dubata journey. Warri international crisis group is when isaan jechaa jiran maali jarri kuni lockdown kana keessatti waan serious taate takkaan waan tangible taate takkaan waan furmaate taate takkaan as ba'uu qabanidha.
لوليتن مجن رازي أمو مال أجايبان تندفت أجايبا مالو أجايبات تندفت ويانين مالو أجايبات تندفت ميغا شاروخان أتيتو غرقا قلون تنتاتيف منتاتو نلا الله يتغي يو تنا شودي قبه تريز قاتو موجز مجايبات يتغي ودو تنتاريان There is no communication, there is no power, there is no banking. It's not just blocking, it's not the siege, and the whole thing is blockade. Is in every form. So they hold everything. أما أمّن تقرأ كم تجرا تجرا وقاعد تنقى تكشوا أكو هو بطني سنقاسي سفرة أورمون بيتي مغاريسة خيسة تينيتي لا يتشوي بوج باچاوند علمي ما هو لكلا جراتا يتشوي هارتي علمو في خلاوند أولي هركا خيسيتي مخرق على خجوج خنرة نمو في فترة خيسة أسقوب بربادة دايتين تكو ترتيب بوفتجيه التاني لكني سوقاجي مخالر ربافتي هيراتي قواتي رفاني جنام خاني مسموخان ربان ونما نياتا رمتي تشوي أكا صورتي تورا نما كوما دبا في شنتمي ولي تو بيلات رمي تشوي لولو مخانا خيستي نما لولي جيسي رادو بتاجو خبيلتي جيسي سوغا أمني خوني هغانا تكا بيتيغا ايجوما ساني تيف خباجا في التورو داف عرسا قدا خفلان لولو قفا خيستي ميتي تشوي وراني ساني كتي دي افتي كوكي ديناك أبي فلماتشو قفو دون تاني أمنينو سباتان خايو إساتي بيلي لولا أدى قيسا جرا أمني تقرايس اتري هذا ولا نزلوا بيت لا كاد سيلو ودلا حاجة بيها بنتي تاني بس حاجة لا سانكي صلاعي عطيمت أبرهبي أب عرقان ما زرع بس سانكي صلاعي أبي معنا جا كاين زر كاين حارس بخفاءة حدقة هم اللخم خازقن لأن صاون قول حيدا نقع حدقاس دميات برهبيان يهو لل The Tigray region in northern Ethiopia. Bomba is a village struck by famine. No one here has enough to eat. Many are starving. تماك ست قطاس ما يتسوق لا بلاد حدن يسي يجينا عليه حقدات تخلص جنكتني إني مالتي واي أنا ما تايم ويا خذ يوم بأي عمس إحنا ينيرو خذنا يا مزو خناتاتي مز حساتي مز بنالم ييس من جزء أيزي أخل تونا خنوا دي أني أنا سؤال مزخت ناينرا أنت فعلا لا أكل اللي لا نوح بني أخذنا نايكو سلنا نصبت نقدر سلنا أخذنا Before hunger, there was war. Last year, the hills surrounding Bomba erupted. Tigray was at war with its own country, Ethiopia. In November 2020, Ethiopia began military operations against the region's ruling party,
the Tigray People's Liberation Front. Villages and towns became frontlines, attacked by a coalition of federal soldiers, militia groups and the army of a neighboring country, Eritrea. Tigrayans were cut off from the rest of the world. A 10-month ceasefire was called in March 2022. But today, the consequences of the siege are devastating. تم إلي حولة حرش عهزني هذه الحمل ترى سوقنا خير سلسة جزء قصنا عليه سلسة جزء شعتني هي خداني نورتي مصدق أي زي أنا لو ساعات خلينا نأخذ وانا ما قد سيسوي تشوي ومن هو يكبران كابو تشوي وما بلسما ولا بما بلسما برمدوما غافت داسيت تግራይ ጉበቲ አባን ብያኑቲ አፋን ኬኛና ዱበኑ አዳ ኬኛኒ ሀብሉ ይኖ ነማፍን ገብሮ ሙዳቱ ዱዱቄን ታኑዳቱ ጋር ገቲ ጉዳህ እንደሳን ከፈልች ሴቹይ ማለ የክብራ ተከለ የኪሳን ቀበን ጅርቱ አለ ወያኔ ራሷን ጅሩ አሞ ኡመን ትግራይ ገቲ ጉዳህ ከፈላጃ ጋ ኡመን ኦሮሞዳ ወኒ አቲፍ ጋፈቱ ኡመተ ትግራይ ብረቲ ትግራይ ኡማን ገቲ የክላክ ተኸፈለኒ የቹይ ኸበጃይ ሳኔቲፍ ናማ ተኮለ ኢሳን ከኢሳን ነገርቱ خجل بيبته نوتيتوبيا يا بيي خين يا بيچو خين ناما تكو حركه خنت سان كاي سانغرت ناما تكولم بيته بيلخنا ديبوتنا تنهون درسبتيتي چيچه فلمتاجرا چوي غاف اورمونيس اورمو ماداف غتي اك تيغرين تيغرايو ماداف خفالو دا قوف تخنا خفالو دندنيه ناما تو دندنيا غرسني ديب بلاشن جورا ديرو بلاش سلبنا قفا يتوي بلاش سلبنا قفا نركنا مالي خبجانا مو ألفني مو قتي قدنا وخفلتيس سبني أورمو دا ربي لفسين أوكني لفجيتو مغاريس ولي قال الله موكم قالني خسير قتي قدنا وخفلو جرو تمي يتوي دروني يس دروني أشيس ما جرتي بار خدرو وان دروني رحمة أشي جراو بيلا جرا أشوي بيلتي تينيا في تيساني تو ولا بدي أشوي بيلتي تينيا بار يولون إبقى باتة شنتم سر دوئتي شاني سيا أما شنتمي سيا فا أشوي إخوان تاتلي تاتو ملي هركمان مقبت ومن خبر واتك كنقباني سنجي هاتي بيلا خيسا علمو أولي هركا خيسي إسينيس مخرب باتي فترة بربادتي جريساني أبدأ ما في بكنا خطا روك أنا يتني مخرب بافتي هنجرو يجوديدا جولين تون دوتي رابو فتي خلانياتي رفتي في تويا ويانا بوجيتي وكم بر مخاسا قباني أغر راكواتك كاللينجر نتي I think والا ما سبنا خوني وجلا كأنني دانجراتي ألفين بربادين أنا نومتك أنا كيس جراتي أدوغتين كفلة بلسوماس برمدوماس ولا مماس بربادون قبتو خلافو أمني أورموراتيس مرتشو قبا نميلون ترباتن أدو دروني خمتو كولتي قبتي واتك كسرات رددو دروني تكافي لما في سدي حبا خد ألما قبنينو جها مقالة يتيجوي جهان كل مو كيلومتر إبا في شنتم إلى إبلا ما ديمتي فقاتو باتيتي بدنا منو نقول دي سيسومتي أموها بلا شنجرو دا you have to understand this no بلا شنجرو أديرو في التكجبين إرواتو بيتي تنهي يسانون قبضون جانجة شوي درون وسارون جرون جانجة شوي درونين أرى أنا أورمو تكو تمينو قبضون قبضو دبين قدو لأمو سايكولوجي أورمو راتي مقالا بيتي مقالا ميتا والكت إيدا وقالوتي أورمو مليون ترباتا بيتي غراب بوجود قدو لاف they are achieving that هو أنا برجادا آدا برجادا كني دون خافي خلو جر أورمو قدو ترى أنا آدا برجاتي متيجوي أنا آدا برجاتي جيل شولاف دفني دون أبكهون ده تو أورمو
gaafa beetee jajjabaanne akka dhakaa gurraachatti beetee dhakaa cululuqaa hajaan tokko jira bishaan keessa dhakaa jajjabaan cabne tokko gaafa nuti akka dhakaa akkasiisan taane wayitti ni baana jechuudha. Gaafa ammoo dungoo guuranneetuma Wallaggaa bleeding Baarree bleeding Jibaat bleeding maarree walqixxee bleeding imimmaa yaafne waa takka bahuu hin dandeenyu jechuudha. Waa lama filadhu. Salphattee jiraachuu gatii kafaltee bilisa taatee namaa walqixxaattee jiraachuu bilaash hin jiru. Oromummaas gatii qabdiif hin jiru. Yeroo walumanne bakkamu. Kanaafuu ummanni Tigraay ilmaan isii aarsaa kafalu jiran. Haati duubaa beelawtii jechuudha. Qabsoo akkana Oromoon gaggeessuu dandeessi. Gaa Itoophiyaan isaaniifuu naana jechuudha. Waa hedduudhaanuu jara kanaa nurra isaanitti aanaa jechuudha dudduqetti yoo kasii galtu taate. Hoggaa Tigree fi Oromoo dhufan Tigreedhaaf irra garaa laafanii jechuudha. Kuma akkana fixu jira kanaawu teenyaa fi teessan azaabni kanaa olii jechuudha. You have to know. Kanaa oli. Gaa hedduu keessa kutuu barbaaduuti. Abbaan dhugaadhaa waaqayyo beektee dhugaa teenyaas tawarra gabroomee hundaa rabbi nuu habaasu. Itoophiyaan ammoo gahee jechuu qabnaan. Beekamti ittaan nu dabarse. Qabxi ittaan tutti hoggaa dabarree dhiiroo na hubattamoo kam? Hayyee qaallichi UN dhaatillee waa sadi ibsee jiranillee. Biitii tun haalaa gara jirtidha gabaabduutti nu harkaa baafatteedha jechuun maali? Deebinee wallaanuu hin dandeenyudha ammaachi. Warri gannaqamu teessiidha. Adda guuruu hin danda'amtudha. Qarreera jirti dafnee haa dhaqqabnudha. Itti yaada. And destruction have reached alarming levels. The social fabric is being ripped apart. Hostilities in the Tigray region of Ethiopia must end now, including the immediate withdrawal and disengagement of Eritrean armed forces from Ethiopia. Hayyee qabxiilee itti aantu dabaru saamannaa waliigalatti gaa karaa amma olmee waraana keenyaan na fakkaatan dogoruu baadhisha bo'u. Hayyee talallee bira kuti already waan ibsee jiruuf isinis wooma teessuma South Africa irraa maqaa USAID-dhaan ibsa kannite already address goonee jira haa bira kunnu. Qabxiin itti aanu ammallee kunis wooma marii hayyee marii South Africa kanaan xumurra. Peace talks to end Ethiopia's Tigray conflict have begun in South Africa this Tuesday. It is the highest level effort yet to end 2 years of fighting that has killed thousands of people. The talks are taking... Amma asirratti mootummaa South Africa bakka bu'ee ibsa kan jira joornaalistoonni akkatti mana guutanii dhageeffatan laala. Ishuun Itoophiyaadhaa Ukrainitti aanee ishuu attenshina guddaan yeroo ammaa tana keessatti akka ardii Afrikatti fi addunyattuu kennameef jechuudha. Kanaafuu 25 fi lockdownii ilaa 30 kana keessatti gaa manni huwwahin as ba'uun isaanii dirqama fakkaatti. Waa hundaafuu gaa umriin waa dheeressu alanni dilbanni fagoo miti gaa maal qabatanii gabbahanii Shaarukhanii fi Haji Dabra Birhaan will see. Olme waraana keenyatti haa dhufu. Olme waraana keenyatti waraanni keenya dudduqee booji'eeti harkaa qaba. Salamoon Jaaniini ittiin sadii deebi'aa
وانت كوني خليس اللي سني إبسي يا ربي فدي قويا جمتا كورا سبا سقلفا قبنا كوري سبا سقلفان بلنان تمسورانا بلسوما ورمو آتيف قونا دالو تخناف وراني خب وران أمتاتي يتخي جولين تون بوچ الله سياسة خيسن جرتو وان نتي بوچ اللون جولين تون فجعون قبدو وان نتي بوچ اللون جولين تون ميدامون قبدو وان نتي بيتي ور سياسة أسيف إن كان سلامتا إساني خيسة جولين توني بيتي عاملين إساني ليج أبون قبو دالوتا فالمتو أركن دالون نخون دالوتا دهباتي دالوتا دهبا خنا دالوتا بيتي قارمي خنا دالوتا خنا غا اتفايدامو قبنا وان حاملي إسان تقرأ إيجاتشو قبنا يوربين فدي جمتا بيتي فونقلچا ورانا بلسوما ورمرتي وكلمتي اللي تاكس فورسي في ورانا غرغارورت قدام مقطوريسين إسانا غيفما جرو خنا شرا علتيس ورانا بلسوما ورمودا أقب سوداف بيخيستي سواس خيستي أقب سودافي فجأة سوداف ديما جوسن درود أبني حاملي إساني جاروك أبنا في إسانيف جريتشوك أبنان مالف إرغودا أما بيكدو ونسان نجام مالي مليون تقرى بيتي جتشا تقو حاملي خينيانتي ستاني ترانوش علادا biyyeteenya keessatti qorsollee nyaannee bishaan irra dhuunee ni deemnaadha. Namni hamilee malee hin deemu naan jedhan dubbiin guddoon tana. Namni qoonqoo malee ni deemaa, bishaan malee ni deemaa, hamilee malee ammoo sa'a takkaa waraana keessa taa'uu hin dandeessu. Kanaafuu hamilee waraanaa galaa qabsoo dhugaadhaati jechuudha. Hamilee ijoollee teenyaa tan eeguu qabna. Walii galama akkam hin babbareedanii maashaallah jaa hawoo. Bishaan waraafuu akkan isaan gabbise waan guddoo akkasii cooma ciniinnatanillee qabanii namni dhugaa qabu bishaan raafuutu ni gabbisa. Isaniif kana bakka namni dhugaa hin qabne ammoo odoo cooma nyaatu daaraa ta'a jechuudha. Daaraa fakkaata. Kanaafuu ijoollee teenya tana hamilee isaanii jajjabeessuu qabnaa waan dansaa hojjetaa jiran abaa'oo ati baantu samidhee kaafaa ati baantu samidhee quban qaban kan hundaa ijoolleen tun. Ijoolleen tun jiraachuu dadhabdee gaara seente. Taasi. Dadhabinuma jiraachuu dadhabeetuma ifirraa qawwee fudhatee falmataa jira. Waan siyaasaa ati haasawuutiif hoogganaa fi dhukkuba kee kana hundaa quban qaban. Hamilee isaanii haa teessinuuf waa hundaa ol isaniif jirraa jennuun. Hoogganni isaa hooma waraana kana asiin gahe. Waraanninis hooma nu kana as gahe. Warri biyya alarraa isaan gargaarus hooma duraanuu beeynu kan nu gargaaraa ture. Egaa waan kana beektee sadeenuu waan haaree shollokee as bahee amma hiiroo ta'uu barbaadu kana ifirraa dhokkuu qabnaa jechuudha. Warra waraana kana beektee maaliif hoggaa wayyaanee wajjin haasoo booda ta Oromoodhaatu as deemaa you have to understand. Sogaa Oromoo haasawuudhaaf dafanii marroo kana nyaatanii waraana kanaas faffacaasanii bittinneessanii abaa'oo jennee dhaqangaa fi maqaa biraatti babbaafatanii jechuudha. Walii galama akkam egaa waraana kana jiraachisuu qabna. Laffee as geemu akkam yoo wanni hireen dhuftees isaaf dhufte malee nama biraatti dhufte jee yaaduun. Irraa sanii deebi'a. Maqaa Oromootiin haasawuun kabajaan sanuu isaaniin mala. Ijoollee tanaan mala obboleen kee. Itti harkachuu fi dhabuun waan rakkaa inni jechuudha. Fadhu South Africa dhaqan, fadhu Kampala Uganda dhaqan, fadhu Nairobi dhaqan maquma Oromootiinuu taa'anii haasawuun sanii qooda ijoollee tanaatii jechuudha. Ammoo gaa isaan kana nyaatanii manguddoon bikka isaanii buunnaa shira isaanii kana haan dhiifnu ni falmannaa jechuudha. Irraa faccifna. Lammaffaa gaafa hireen tun dhuftee ijoolleen tunis gaa abaa'oo fi kaafaa'oo manguddoo tanallee yaadatanii Oromoo saammatanii akka dhaqan abdii guddaa qabna. Tartiibaan deemaa jirti. Warra isaan kana beektee abshaalatee axxafee bira kutee maqaa Oromootiin daldaluu deemu san irraa murreeti. Ijoollee tana beektee kalmatti daandii irratti jabeessine ijoolleen tunis hoggaa carraan dhufte Oromootiyya maal jennee sanii haadheenu maal barbaaddanii jaanii akka nu deebi'anii nu gaafatan abdii guddaa qabnaa jechuudha. Walumaa nama akkam kanaafuu gaa ijoolleen tun badii wanni isiin beektu jirtu siyaasaa fi bocalaaf jinni wanta qaamana ijoolleen tun irraa sanii deddeebi'a. Ijoolleen tun abaa'oo si miti. Kaafaa'oo si miti. Inumaa qeeroo bilisummaa Oromoo qeeroo jettanii irra wayyaa. Qeeroof qarreedha taasisa. Siyaasaa fi bootota fi jinni shantiin tan hundaa quban qabdu. Hin beekanuu isaniin jaaban. Irra guddaan isaanii amma odoo suuraa leencoo lataa agarsiiftee nama ijoolleen tun irra guddaa isaanii hin beekanii diimaa nagoo maarree warra ati irraa haasoftu kana hundaa'u tun nu bira jirti malee isaan bira hin jirtu. Ijoolleen tun
wanni isaaniif marroo walitti dhiyeessu maali? Roorroo taasii. Waan biraan qaban jechuudha. Nama muuduudhaa fi nama beektee tara keessa hin jiran. Wanni isaan falmataa jiraniif roorroo gubbarra jira. Kabajaa nutti horuu jiran. Kanaafuu ijoollee tiyyataa nama nurraa tuquun barbaadu. Siyaasaan boodateeroo. Gaafa mirgaan galle koottaatti taphadhaa manguddoon beektee. Gamanaan beektee Riipooblikaanii fi Dimokiraataati siyaasaa san bocolaa taphadhaa rakkina qabdu biyya walaba taateetti. Ammoo haala gabrummaa keessa jiru keessatti haala roorroon jalaa fi gubbaan duratti jala qofa bokkam amma bar gubbaan isutti ida'ani. Haala kana keessatti namni nu baasaa ijoollee tana. Nama ijoollee tana irraa tuquun feenuuti. Ijoolleen tuni paartii siyaasaa tokko keessa hin jirtu. Amantaa baantan keessa hin jirtu. Kutaa tokko keessa hin jirtu. Namni rakkoo qabdu deemu jaaldaawuu ta'uusaa hojii haasoo jechuudha. Mararaa hojii haasoo. Ijoolleen tun haasoo qabdu. Haasoo isaanii hidhannoo. Isaan hin feetu deemi gaa hidhadhu itti dhaqi. Sadi ala immoo haa kabajnuun isaanii jaa. Bobbaa dhiyoo tana godhan keessatti halee modhee gadda godhan keessatti hagamanaan jiru Koongoo teenya rifeensa kana qabatu kuni gurraachisan keenya haan ammoo dudduqqeedha. Dudduqqee galata waaqaati kan rabbi irra umrii teenyaanuu dudduqqees boojinee interview goonu waan nama gammachiisu bakka dudduqqee boojiniiti hojii haasawaa jiranii ammoo naamusi waraana keenyaas beautiful hedduu na gammachiisa maaliif jii arra dudduqqee kan harka dudduubatti hidhanii cafaqaa siyaasaa miti ba siyaasaa bateero akkanatti beektee keessee haasoosiftee taphachiiftee kofalchiiftee biyya galuu feetamu eessa si geessan jaanii miseejii guddaa ilma namaa tokko beekadhu harka kaanirra aanu san beekadhu gaa harka akkana juurra caalamu akkam ebergaa nama tumusan harka akkana juuban kanama beetee boojee gadhiisu immoo harka gubbaatii jechuudha harka olaanu. Kun olaantuu naamusni fi hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo irraa hidhannoon jabduun naamusa isaati. Arra waraanni biraa dhumeeti dheeysanii biraa kutanii jechuudha dudduqqee kana. Dudduqqee nuu dhufe jaanii akka dudduqqee nama godhu san hin goone. Arra silaa Oromoo tana qabanii cafaqanii tumanii qalanii nu garsiisanii jechuudha garaa nu gubuudhaaf. Nuti ammoo namummaa keenya Oromummaa keenya ebergaa ganamaan rabbiin xaliilchee nu uume xaliilummaa keenya akkana gua agarsiifne hoggaa waraanni keenya naamusa akkana irratti agar itti boonnaa jechuudha. Koomiin takkitti irraa qabu ammoo sila maangoo san bira keessani. Ibis gudi jechuudha juusa kana bira juusa jaalatan jechuudha akka birallee dhufu itti dhiyaadha. ስሜን ንገረን። ሰላም ሰላማማ አብደል ብሔር ምንድን ነው? አማራ። ትውልድ ቦታ? ጎንደር። መቼ ነው ወደ መከላከያ ተቀላቀልከው? ወደ ማሰልጠኛ የመጣሁት ታህሳስ። ስንት ወሬ ነው? ከማሰልጠኛ 3 ወር ቆየሁ። እዛ ማሰልጠኛ ከተመረቅን ደግሞ እዛው ላይ ያው 1 ወር አስጨረስን። እዛ ሚያዚያ ላይ ወጣሁ። ከሚያዚያ መጥቼ ወደ ቡሌ ሆራ ተቀላቀልኩና ቆየሁ። ከቡሌ ሆራ ቆይቼ ሲያመኝ ሐዋሳ ቆየሁ። ከሐዋሳ ደግሞ ለነገሌ መጣሁ። ከነገሌ ያው ትናንትና ከትናንት ወዲያ ቅዳሜ በዛ ከርቃለውም ተባል ከተማ ወደዛ ብሎ ነው ሁለተኛ ቀን ነው ግዳጅ ወጣ። እዛ በፊት ግዳጅ ወጥ ይችላል የሚያመኝ ነበርና ሐዋሳ ነው ቆየሁት። ከዚህ በፊት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ተዋግተህ ታውቃለህ? አላውቅም። የትናንትና ውጊያው እንዴት ነበር? ያው እንግዲህ እንዴት ተያዝክ? ገብተን ነበርና ወደ ኋላ ስንወጣ ቁስለኛ አለ ከፊት እንዴት ቁስለኛ ታችሁ ትወጣላችሁ ሲሉን ከዛ ላይ እንደገና እዛው ካለውበት ቦታ bikatalaan isanii ibsaa dudduqqee lola seeneeti rasaasni waraana bilisummaa Oromoo tokko bira kutee dhahaa tokko dhahee duba akka beetee dhahaan achirraa dhawame kun dhahaan achirraa utaale kun dhahee jechuudha dhahaa xixiqqaan tokko irra bubu'eeti rasaasa see kufe habbaan tokko as na dhahee habbaan tokko immoo ceekuu tana keessa na seene je hawwaboodhaa horri ajaa'ibatti qawween asiifechisi dhawani lakki qawweeteetii miti ammoo dhahaa xixiqqaa tokko narra bubu'eetiin gaggabee hoggaa hirribaa koo nama tokkollee biraa dhabee akkasitti ofirraa harka kannee je wuccuu ofirraa yaasee
Sini kala fakkaatu. Mee haala geeffa dudduuqee jechuun dudduuqee beektee shurufkuma baarudaan lafa darbee isaa dhageeffadha. የተኩሱብኝ እንደገና እየተጠጋሁበት ድንጋይ ሲመጣው ተፈናጥሮ እዚህ ላይ እና ከዚህ ልቤ ላይ ማለት ከሁለት ላይ ከሶስት ቦታ ላይ ሲመታኝ የጤት ፍንጣሪ የድንጋዩ ፍንጣሪ ነው። የድንጋይ ፍንጣሪ ከዛ ሲመታኝ ወደኩኝ። ወድቄ እንደገና ስነሳ ራሴን እንትን ብዬ ስነሳ እንደገና ራሴን አውቄ ስነሳ የሉም ሄደዋል። ከዛም በኋላ አማራጭ የለኝም፣ መውጫም የለኝም። ይሰጥ እንዴት ግን መግባት ቻልክ ወደ መከላከያ? ይሄን ስርዓት አምነህበት ነው ወይስ በግዳጅ ነው? በጥቂት ወደ መከላከያ የገባሁት ያው እኔ የምኖረው ገጠር ነው። ከገጠር ኖሬ ወደ ከተማ እናቴ ብቻ ነው ያለችኝ። እናቴን ያሳደገችኝም አባት የለኝም። ከዛ ወደ ገበያ ተብዬ ስላክ ከዛም በኋላ ዝም ብሎ ግዴታ ነው። በሱዚ ታፈስነ ዝም ብለን ተጫነ ከገበያ ላይ መጠን ማሰልጠኛ ገባ። ወደ ምን ሀገር እንሂድ ከማን ጋር እንዋጋ ምናውቀው ታሪክ የለም። ሸኔ የሚባል ጣቢያ ያለውና እዚህ ማሰልጠኛ ከገባው በኋላ ነው ሸኔ ሲባል የምሰማው። ከዛ ያለው ምን ነው ጁንታ ሲባል ብቻ ነው ማቀል። ሌላ ጦር ማን እንዳለ አላውቅም። ስለ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምንድነው የሚባሉት? እዛ እናንተ አመራሮች የኛ ያላችሁ ተመለካከት ምንድነው? ምን ነበረ? ከዚህ ከመከላከያ ከገባው ወዲህ ነው ያው በተዙም እንደምትገሉን እንጂ እንደዚህ እዛው ላይ ሲይዙ የራሱ እንደዚህ መጥቼ እዚህ ጥያቄ ጠይቃለሁ ምናምን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ተረዳው። የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ተረዳ። እስካሁን የሐሰት ነው እንትን አላልኩም ነበር። ከዚህ ከእናንተ ከገባው ወዲህ ግን ያው ሐሰት እንደሆነ አወቅኩት። ምክንያቱም እንደዚህ ተጠይቁኛላችሁ አላሰብኩት ነበር። እዛው ላይ ሊመቱኝ ነው ነበር የጠየቅኩት ግን አልመቱኝም። እንደጠበቅኩት አይደለም። ያው እስካለው ሀዛ ያለውን እንክብካቤ ይበልጥ ነው። ሀዛ የዚህን ያለ አይደለም እንክብካቤው። ከዛ እንደ ትእዛዝ ትታዘዛለህ። እምቢ ብትል መመታት ነው። ሌላ ከሚበላ ደግሞ ከኮሽሮ ውጪ ሌላ reefu gaa firiixaaree dhahaa xixiqqaa tokkotu bakka tana dhahee ceekuu gubbaa dhahee gaggabe rasaasaa beekadha mala funyaan jala kutteessa rasaasii wayne gaggabe koo Tigraayittis bargaa koo wayna guddaa isaanii hadhoo imirra koma jira harka kan nukanaa hedduudha jechuudha akkasittiin gaggabee kufee hoggaan ka'u isaanis waddaqa salamoo waddaqa ijaanii kutan dheeysanii jechuudha asirraa tokko faannoo fideeti duuchisaa jira ragaan tokko kanaa jechuudha bakka irra utaaluun qabu eenyu fidaniiti oromeeratti duuchisaa jiran kan jiru keessa dudduuqeen ni jira as takka akkasitti haa galmeeffannu lama fagaa dudduuqeen tunuu fi sodaattuu ta'ullee agarree firiixaarii dhakaatiidhaanii gaggabee jechuudha odoo xiqqoollee fotteessiteellee bareeddu bara dhakaa tokkootu beetee as dadheeti fottoqee gaggabeelee firiixaarii jechuun gaadhuma tuqee jechuudha wamaka xiqqishoo takkaatu kanatti facaatuu dhakaa takkarraa beetee xiqqishoon tokko bakka tanaaf bakka tana innullee horodne beekadhu tuntana tabiraamboo akkami jeen haalli keenyaa fi haalli keessan aboo duratti haawwaa yoo dhuftan yoo nu qabdan namoo ajjeeftaniif kanatti himan malee akkana nama tajaajiltanii seenee je ganda keenya san bar beelaadha gama bakki guddoon inni irraa dubbate ganda keenya koshoroo malee waa takka hin jiru malaatti qalaniinsaa jechuudha piizaatti kannaniinsaa Pizza nyaatee isaa dudduqqeeni hedduu galatoonfata jechuudha abbaa garaati jedhani. Mee dhageeffadhu. የሚገኝ ታሪክ የለም ግን ከመጣሁ ጀምሮ ውሃም ሲጠጡ የጠጡትን አጥተው ነው ኮሸሮም ሲበሉ አብረው ይበሉትና በልተው ነው እንዳይበርደኝም ያለውን ተሰጥቼ ለብሼ ነው ያለሁት እስካሁን። ያ እኛ የብሔር ጥላቻም የለብንም የሰው ጥላቻም የለብንም። ምንዋጋም ለሀገራችን ለህዝባችን ነው እና አማራም ትግሬ ኦሮሞም ሌላ ብሔር ምንም እኛ እጃችን ተገባ በኋላ ምንም አታስብ። ለእናንተ ጓደኞች ትናንትና ሬሳ ማላነሱ ሬሳ ይቀርና እንትን ቁስለኛ ማላነሱም እስካሁን ጥሎ ነው ወደ ነገር ለገቡት። እኛ ደግሞ እኛ ጋር ችግር የለም አታስብ። ወደ ቤተሰብ ከፈለክ መግባት ትችላለህ። እሱ ያንተ ፍላጎት ነው። ተረዳ? እሺ አቲ መቃን ከጉቱን ነው መገርሳኝ በተ መክላሎ ታከስ መክላሎ ታከ ቦሰት ሻዋ ባቹ አቶ ወረማ መከላከያ ጀዳን ከና ዮም ሴንት
Evasan maksudnya garu jasa di aci FMB guji tu kalau kebetulan mau guji tu guji paham alta lita aci le jasa di aci bana ni mau nagelle ni kita nagelle ra karat karu dua senior karu mau ke lagam na tu terus koron tu ini semua mau ke gan dia besani ini kan aku lagam na lambat ada ni kasar faccio debne adun Alandra guji di tak orang nak kena walau tani betul. Mbana ni gubbi hesa mbana. Ijo de kanto be. Koni kajal kawati. Lalu kalau saya sudah counter. Kami kawan muda des. Isan nara gadabra ni pungkara betatan dabre, pungkara mergatan dabre amali ke setina fe. Isan na tol debna no huma ke atgabe tekenne ka. ميلان رب سودادا جري لما كلو ورانا تشوي كونغو في دودوكي اكلا وكلا بيتي دودوكي بيتي فليتاري دخاتو بكتلا ديتي غغبيجا كونغو كينيامو توكواسين كوتيجي توكواتين كوتيتين اكاسي توچو فرايا سي قوي ملينا تو غينا يالو دبيتي سريغلا برخابر ورخايو قبن تغفي اجرادا ورخايو قبن وربيتي فجاء دخاتيف بوان دخات كرابيت وان فريتاري دخات كيشو تكو غغبو في كونغو بيتي مالا سولولياتو اسين برخوتي سوما برخوتي بكدا تو خالا سين فيغي تو خالا تشي فيغي كوباكو فو غرا وچو فراسه مساراك يلي غتي ناروكوتينا نورمو ناروكوتينا جيتي اكاسيتنا قبني اسنا في دنيجا متريادا Ati gaafa jalqaba makalaakaa kana seentu fedhii keetiin seente moo dirqamaan seente rakkoo ka'uudhu. Ani sun makina wayii osoo se'aa jiru natti dhufan. Namni teekku kennaa waan jechuudha. Natti dhufanii bakka nu fuudhanii deemanii katamaa nu bu'an katama bofaa jechuun beekta silaa. Katamaa bofaa bu'anii nu fuudhanii deemanii lammataa walancitii nu dabarsan. Walancitii irraa immoo adaamaa nu dabarsanii adaamaa irraa bakka gaddeemne kalammataan na qaban jechuun kalammataan nu qabanii kalammataa achiin na dabarsan karaamar barshaalagoo ji'a sadi achi fixeenan bee ji'a sadi gujiin ture achii bakka asinoo kara nageellee minaaminaan tursiisanii sanidha iddaa jenna fidan malee fedhaan deema osuun xaafii minaamina haamuu wayii makiinaa osuun cinatii fe'aa jiru jalaana fuudhan hin deema. Ajajaan keessa lolchiisaan keessa kaleessaa sun maqaan isaa eenyu? Diimaa Qallaban. Maqaan isaa eenyu? Muhammad. Namni hedduun simbiraa du'e? Nama baay'ee. Bakka angiree hantillee huura wayii keessa seenee isaan narra gaddabarraan geetuma ol deebi'anu caamma safirraa baasee luqullaa keetti gabbee meeshaa dhofeechi darbee waqaatti gadi bu'ee harka bitaatti kennee godhan xabiina yaa'ee deeme waliin. Dhageessanii lachuutu namaaf biraa dhabanii bara lachuutu waraana isaan hojii seeree biraa dhabanii Koongoo keenya ammoo qullaatti gabbee dhiiroo butaanti hambifate moo hambifannee hin beeku jechuudha. Qullaan itti gabbee na rukutina jeenyija meeshaa booxiqqishoof booda deebisii fi qullaan itti gabbeedha masaariyaas wuccuus yuunifoormis gatee dhageeffadha. Maqaan isaa eenyu? Muhammad. Namni hedduun simbiraa du'e? Nama baay'ee. Bakka angiree hantillee huura wayii keessa seenee isaan narra gaddabarraan geetuma ol deebi'anu caamma safirraa baasee luqullaa keetti gabbee meeshaa dhofeechi darbee waqaatti gadi bu'ee harka bitaatti kennee godhan xabiina yaa'ee deeme waliin. Waa waraan bilisummaa Oromoo akkamitti hubatta duraan? Waa waraan kaayoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo godhuu fi akkamitti hubatta akkamitti beekta? Waan beektuu qabda? Achi qalqaba duraatillee ijoollee wayiitiin achuma dhaqne bira. Caakaa keessa dhaqnee dhaqnaan bira xiqqoo
torbellen gon nagaru sadama asbiraw bille tekko garana lakuna ambira gale anuma bira gale kan itus nande bedo manjo baka achuma na fe makina tugore makisa makina tu kodo makina se wor makau ijolle tangurani demanani tun karagara tol bagatte makina mon yola dabani furani katawan sani nude bisani kalamatan no kabana dunuti mana dugat kene ijolle dawal morom mindan ke jaba jian ko sabi de turwatan ሰላሙ ደሞዝ ስንት ነው? 3875 ለ3000 ብር ብለህ ህይወትን መስዋዕትነት ትከፍላለህ። 3800 ብር የሚከፈለው 3000 ብር እኮ ከሰራ በቃ አንድ ቀን ማግኘት ትችላለህ። ከዚህ ደግሞ ሳይሆን እኮ ከዛ ከቤተሰብ ጋር ሆኜ የምሰራው አይደለም እኔን እናቴንም ትንሽ ወንድም አለ እነሱን ማስተዳደር ነው ራሴ ነኝ ነበርኩኝ ሌላ አባትም የለንም ከዛ አይደለም 3000 ብር ሌላ ሰርቼ በከርማለሁ ግን በቃ ስመጣ ማላሰውኩበትም ግዴታ እንደመጣው ቀረው ከቤተሰብ ስመጣማ ስልክም ምንም ከኪሴ ላይ ያስቁም ነበር እንዳጋጣም ዝም ብዬ መጣው እንደገና አንድ ስልክ ብቻ ነበር የጓደኛዬ ማውቀው ያጎቴ ልጅ ነው የሱ ስልክ ብቻ ነበር ማውቀው መጥቼ ከዚህ እንደገና ከሰራው በኋላ ነው መስመር አውጥቼ እናቴንም ለማግኘት የቻልኩት እዛ በኋላ ነበር ገጠመኝ ነው ዝም ብዬ መጣሁት ለማምጣትም በቃ ሁሌም በስልክ ሳገኛት በቃ ዞሮ በምድር እንደማንገናኝ ነው በቃ ሁሌም እናቴ እንዳለቀሰች ነው የምትኖረው ሳላስብበት ነው ዝም ብዬ መጣሁት እንጂ ይሄ 3800 ብር ነው ሊያድነኝ እና ሊያነሳ አይደለም የመጣሁት የቤተሰቦች ዛሬ እንደሆነ እንኳን ይታወቃል ቤተሰቦች ቁጥር አለ አለኛ ኦኬ ለዛሬ በቃ ነው አንድ ስልክ ብቻ ነበር የጓደኛዬ ማውቀው ያጎቴ ልጅ ነው የሱ ስልክ ብቻ ነበር ማውቀው መጥቼ ከዚህ እንደገና ከሰራው በኋላ ነው መስመር አውጥቼ እናቴንም ለማግኘት የቻልኩት እዛ በኋላ ነበር ገበስ ዋዚፋቱ ሃይል ማለያ ተራቱሬ ኮጎ ፊ ዱዱቄ ዳዲሌ በገልቡ ረቢ ሰባሲ የናኒ ዱዱቄ ደግሞ ገመቹ ቀባ ቲንገ ፒዛ ኛቴንሳ ኸላፉ ኾሸሮ ንብረን ጅርቱ jiidhaan nu bira jira bargara taraatti anu rabbi je taratara bargarin warka dhume pizza jira khota arka kanada yenani warana bisuma ormotti I think sagantaa teenya boru tahafte sadigalchine already waan ballinaan waa'ee lola kaabaa haasofne jirruuf gaa sagantaa keenya asumatti haa xumurannu boru rabbi fadhee lafarratti lola deemaa jiru isa dhiga baafnaa mariin South Africaadhaa akkuma itti fuftee jirti waraana bilisummaa Oromollee falmiisaa akka itti fufee jira guyyaa jummata ammoo kora saglaffaa ijoollee waraana Oromoodha ijoollee tana gaabira dhaabbannaa fonqolcha gaggeeffamuu jiru kana shiree irratti hojjetamuu jiru kana saaxillee hamilee isaanii jaarraa fi bikka irraa irratti yookaan sagantaa irraa taatee illee taatee nu barreessaa yoon taane illee haa bikkatti ta'insa nu ibsa bikka dogoggoree nu sirreessa bikka irratti nutti guuta yoo isa muufachiifne illee nu hoffalchaa isaniin jenna haga qophii tana fakkaatu isanillee galata guddaa qabdan shabboo ani shabboo miidiyaa ammayyaa shabboorraa innillee haa galatoomu anis gaammeedha gaammee gaggalooti shabboo miidiyaarraa haga qophii tana fakkaatu waliin dachaa nutti nagaa waaqaa keessa nu tura hedduu isan jaalanna thank you waltuka wali tola wali dama 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 dubbi dalcha dubbi tutugdan dubbi dalchitan ummata didi keessa galchitan gannu gaawdi gaaduratu arrasaaran galfanne atimmoo bobbaafatte nagaa jira jette keessi ishee boqonnaan arganne dubbi dalcha dubbi tutugdan dubbi dalchitan ummata didi keessa galchitan gannu gaawdi gaaduratu
akkana jechuure akkana akkana jechuure akkana jechuure beela fee bulleessine wabongoota biyya gurgurre akkana jechuure irbuu gabaan geessine nuti biyya gurgurre akkana jechuure kaayyoon lubbuusaa kenne wabongoota biyya gurgurre imana sabaan genne nuti biyya gurgurre wabongoota biyya gurgurre Kawemale, 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 kawemale. Deebisaa keenya nun deebi'u kawemale, 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 kawemale. Naftanyaan nu kabaju kawemale. Akkana jechuure akkana jechuure kawemale, kawemale, kawemale. Diinni keessarraan deemu kawemale. akkana jechuure akkana jechuure Naftanyaan nu kabaju kawemale. akkana jechuure akkana jechuure kawemale, kawemale, kawemale. Diinni keessarraan deemu kawemale. akkana jechuure akkana jechuure kawemale, kawemale, kawemale. Oromiyaa ittisuun dandeessu kawemale. Kawemale, kawemale, kawemale. akkana jechuure akkana jechuure akkana jechuure Sodaatinitti foofii falmadho Sodaatin akkarraan deebine Sodaatin gumaanuma baasa Sodaatin qeerroota kottane Sodaatin dhaabsa oromummaa Sodaatin iyyaa dabarfine akkana jechuure akkana jechuure akkana jechuure akkana jechuure akkana jechuure gadaadoon afaan nu ba'e dararaan afaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e gadaadoon afaan nu ba'e dararaan afaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen afaan nu ba'e rumbaan afaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti ijjinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jechuure akkana jechuure gadaadoon afaan nu ba'e dararaan afaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen afaan nu ba'e rumbaan afaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti ijjinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jechuure gadaadoon afaan nu ba'e dararaan afaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen afaan nu ba'e rumbaan afaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti ijjinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jechuure gadaadoon afaan nu ba'e dararaan afaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e